Harka fuunee daawwattoota aannolee global miidiyaa keessumaa addaa qabannee jirra. Keessumaa keenya kana wajjin gaaffii deebii tokko taasifna. Gaaffii deebii keenya kana hanga xumuraatti akka nu hordoftan gabanumaan isin affeerra. Siraj Muhammad Siraj Umar yaamicha keenya kana kabajee as studio keenya magaalaa Kaayiroo jirutti argamtee gaaffii deebii kana nu wajji godhuu ayyamaa ta'uu keetiif hedduu galatoomii anaa dhufsin jedha. Siraj kallattiimaan gama gaaffii deebii keenyaatti ceena. Mee Siraj eenyu? Siraj eessatti dhalatee eessatti guddatee? Ani maqaan kiyya kan maatiin koonaa baase Siraj Umar jedhama. Siraj Umar Rupee jedhama. Godina Baalee aanaa Garfaa kan qotee bulaa Odaa Caffoo jedhamutti dhaladhe. Achumatti guddadhee mana barumsa sadarkaa jalqabaas mana barumsa Odaa Caffoo jedhamutti baradhee kutaa 8 jechuudha. Hanga achi keessaa bahutti maatii koo biratti guddadhee akkonna guddisee jechuudha. Okay. Akkootii biratti guddatte. Okay. Saantina guddisee haala guddina kiyyaa keessatti dhangaa akkoo dhandhamaa lola akkoos fudhataa gorsa akkoos fudhataa guddadhee ijoollummaa kiyya gara caalummoo isaan bira dabarse. Okay. Mana barumsa sadarkaa lammaffaa ammootu mana barumsa qophaa'inaa sadarkaa lammaffaa Agaarfaatti baradhee kutaa 12 jechuudha. Akkana. Waandaan Siraj seenaa ijoollummaa keetii akkam ture? Haalli ijoollummaa kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf itti gaafatamummaan maatii ijoollummaa irraan akka kufe yeroo kutaa 4 baradhuudha jechuudha xiqqaa ta'e. Itti gaafatamummaan maatiin irratti kufee maatii anatu gargaaraanii. Maatii kee? Maatii kiyya jechaadha. Anatu gargaaraanii anatu gabaa deema. Haalli jireenya hawaasichaa naannichaa gabaarratti kan hundaa'e kuduraa muduraa oomishaa waan akka burtukaana shankooraa naannoo inni waan akkasii waan oomishuuf waan kana gabatti geessuudhaan waan gabaa barbaachisu bitee ammoo maatii galuudhaan. Naannoo keessanii bishaantu jira lagaa jira jallisiidhaan kuduraa fi muduraa kana oomishtanii? Jallisiidhaan kuduraa muduraa oomishna. Muuzaa fi burtukaana kana nyaataa guddadhee. Kana nyaataa guddadhee akkasumas kana oomishaa guddadhee jechuudha. Waan dansaadha Siraj. Siraj ernis akkan seenaa kee dhageettis ergaansi barees nama ijoollummaa irraa kaasee waa'ee saba isaatiif dhimmamuu waa'ee bilisummaa saba isaa waa'ee walabummaa biyya isaa sirriitti faana bu'ee hordofuudha. Gama dhumaattis immootu kallattiidhumaan qabsootti makamteetiniin waan tokko shoora kee qooda kee gumaachaa turte. Mee isa naannoo bara 2015 waa'ee fincila diddaa gabrummaa kana dhiifne akkamitti qabsootti makamte san dura? San duraan dhugaa yoo dubbadhe ijoollummaa kiyyarraa kaasee kutaa tokko gaafa seenu naannoo 95 kutaa tokko seenee 1995 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Kutaa tokko gaafa seenu gumii HIV jira. Gumii dagaagina afaan Oromoo jira manneen barnootaa keessa barnoota wal maddeessa kanniintu jira. Kallattiimaan kanniin keessa hirmaadha. Faaruulee garagaraa faarsaa ture. Mootiveet ta'aa keessi kiyya ni kaaka'a waan akkanaatiif yeroo sanarraa kaasee aartiin keessa biqilee adadumaan guddataa dhufuun aartiin keessatti dagaagaa deeme. Ijoollee mana barumsa ijoollee xixiqqoo ta'an taa'ee mana barumsaa keessatti namoota yeroo dhuma waggaatii fi simisteera jalqabaa irratti maatii duratti mana barumsaa duratti sagantaalee garagaraa qopheessu ta'a dhufe ijoollee xiqqoo keessa faaruulee adda addaa faaruulee nama hawwatan fakkeenyaaf faaruu tokko kan yaadadhu faaruu simannaatu jira xiqqaa ta'e yaadadha faaruu simannaa jechuudha maatii kan simatan yoo hayyamamaa ta'e jechuun ni danda'a jechuudha. Dirqama jechuun. Faaruun suni ni yaadadha barsiiftuu akka jira barsiiftuu Habbabachi jedhama isitu barreesse. Baga dhuftan bagas keessan horuu isiniin jennaa yaa Oromoo afaan dammaa kan dur gargar banii tokko taanii amma
baga dhuftan manguddoonni keenya baga dhuftan sabboontoonni teenya baga dhuftan shamarraaf dargaggoon baga dhuftan keessummoonni keenya baga dhuftan bagas keessan nooruu isiniin jennaa yaa Oromoo afaan damma kan dur mirga dhabne mirga arganne amma faaruu akkana si'aa turre yeroo sanitti mirgas argachuu baannu almost mootummaan dargii kufee uummanni Oromoo afaan isaatiin barataa jira. Sanumatu mirga faaruu akkana faarsaa dhufee faaruu loonii kana fa'aa jira. Faaruu ammaa kana yeroo manni barnootaa cufamuudhaaf maatiin ijoollee bakka garaagaraatii waxabajjii keessa ijoollee eebbisiisuudhaaf akkas dhufan sanii mana barnoota garaagaraatti faarfaman. Bifa saniin maatii simannaa maatii barattootaa simannee bifa kanaan sagantaa qabnu argisiisaa turre. Kanuma keessa guddataa dhufee naannoo yeroo kutaa 4 baradhu gooticha Oromoo Jeneraal waa guutuu yeroo du'anitti xiqqaa ta'ee mana barumsaa keenya keessatti nama birrii takka kenne awwaalcha isaatiif jechaadha. Birrii takka jechuun yeroo sanitti mallaqa guddaadha. Mallaqa guddaadha. Umrii ijoollummaa san wajjin akkamitti akka argadhe immoo mallaqa muuzii abbasaa tokko firee wanni jechuudha. Muuzii akkana bu'u kana tokko muree oorruu keessa awwaalee. Oorruu qabdanii oorruu muuzaa qabdanii. Awwaalee nama karaa deemutti gurguradhe. Birrii takka qabaa. Imaltutti gurguradhe. Imaltu gurguradhe. Birrii tokko san yeroo awwaalchi Jeneraal Waaqoo siidaa isaanii dhaamdanii qabrii isaanii ijaarradhanii mallaqa guuraa ture yeroo san nama birrii takka kennedha. Manni barumsaa guutuun na galateeffatee ture ni yaadadha. Na dinqisiifatanii turan barsoonni kiyya birrii takka kenne yeroo sanitti. San booda artistii Jeneraal Umar Suleeman waa'ee sirba Jeneraal Waaqoo guutuu kana sirbee ture. Moor sirba isaa sirriitti dhageeffataa ture keessaayyuu sirba san jechuudha. Akka malee na keessa biqilee achiin booda. San booda waa'ee Oromoo yaaduu eegalee san booda mana barumsaa keessatti nama diraamaa dalaguu ta'ee ijoollee tooppii jedhaman bakka sochii mana barumsaa keessatti godhuudhaan namoota jedhamanii yaadaman keessaa tokko ta'ee sochiilee garaagaraa diraamaa adda addaa dalagaa ture. Almost jireenya kiyyaa ijoollummaa kiyyaa hanga biyya baqaa kana dhufutti jireenya miidhagaa dabarse jireenya gaddaa osoo hin taane sabboonummaadhaan jireenya sabboonummaan guutame kan sodaata akka hin qabne akkasuma ammootu kan oromummaa irratti hundaa'e dabarse akkoon tiyyas nama gara waan badaa irraan na gorsuudha nama na qajeelchee na guddise ushukunnus ta'een guddanne ilma qajeelaa akka ni qajeelii guddadhu akkasitti na gorsaa turanii barnoota irratti illee ni jajjabeessaa turanii bifa kanaan dabarsee jira ijoollummaa kiyya. Aartiin mana barumsaa keessatti gumii afaan Oromoo wantoota garaagaraa keessatti shaakalaa turte suuta suutaan si harkisee namni aartii jaallatu sirboota dhageeffataa sirbi Oromoo mootu kaaroo dura ture baay'inaan Oromoon waa'ee rakkoo isaa san sirbaa ture waa'ee qabsoo sirbaa ture sirbi qabsoo kun fuudhee qabsoo keessaa nagalchee bifa saniin qabsoo sabaa kanatti dabalamuu eegalee jetta. Waan hedduu nama gammachiisudha. Hordoftoota keenyaa kun kan daawwataa jirtan qophii gaafiif deebii dargaggoo Siraaj Umar wajjin istiidiyoo keenyaa magaalaa Kaayiroo argamurraa isiniif darbaa jiru. Gaafiif deebiin keenyaa akka itti fufee jira hanga xumura qophii keenyaatti akka hordoftan gamanumaan isin gaafanna. Siraaj faayinaalii yeroo ati kallattiidhaan suruudhaan qabsoo sabaa keessatti hirmaatu jalqabdee dhuma bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti barumsa irra turtee sochii sanii barattoota tufiniinsee atis barattoota san keessaa tokko waan taatiif dureedhaan ijoollee mana barnoota aanaa gaafraa keessa jiran akka qindeessaa turteetu himama. Mee akkamitti sochii sanitti makamuu dandeettee akkamitti wantoota sanniin qindeessuudhaan takkatti gara hooggansaatti dhuftee manneen barnootaa sanniin keessatti fincila kanniin yeroo gaggeeffamu yeroo mormiin kunniin gaggeeffamu dura bu'aa barattoota taatee waan san gaggeessuu dandeette mee? Galatoomii akkuma awwala jedhee an aartii keessa guddadhe namni aartii keessa jiru ammoo hawaasan baay'ee beekamaadha. Hawaasnis isa jaallata isa dinqisiifata. Aartiin kiyya ammootu
mana barumsa sadarkaa duraa keessatti nafne mana barumsa sadarkaa lammaffaattis itti fufee erga mana barumsa sadarkaa lammaffaa dhufe ammoo kan duraa caalaa gara shubbisaatti seene irra shubbisaa fi tiyaatira gurguddaa dalaguutti seene booda achi keessaayyuu akka magaalaa Agaarfaatti gumii magaalaa Agaarfaattu jira gumiin kun akka aanaatti jira gumii kiloolee jedhama gumii kiloolee san keessatti barattoota mana barumsaa qophaa'inaa sadarkaa lammaffaa Agaarfaa keessaa salleektii godhamee fudhatame achi keessatti dalagaa ture jechuudha gumii san keessatti namoota dhugaa aartii dandeettii aartii qabaniin garuu ammoo sababa miidiyaa irraa fagaataniif awwaalamantu achi keessa jira namoonni akkasii sun osoo gara miidiyaa dhufanii dhugaa uummanni Oromoo aartiin Oromoo hagana guddate hanga jedhamee dinqisiifatamu ga'a jechuudha namoota akkasiitiin leenji'ee Xayyib Abdulaxiif jedhama nama hedduu cimaadha nama halkan takkatti tiyaatira tokko guutuu barreessee fixuu danda'u tiyaatiroota ajaa'ibaa tiyaatira gurguddaa barreessee ture tiyaatira jeneraal Waaqoo guutuu sa'aatii 2 walakkaadha fiilmii ta'uu danda'a tiyaatirri sun osoo gara fiilmii jijjiirame masaraa dhiggaan dhaabbate waa'ee akkaataa hammeenya diinaa irratti mul'atee fi qabsoo jeneraal Waaqoon guutuu geggeessaa ture tiyaatiroota kanneen barreessee ture jechuudha isaan leenjee waa'ee tiyaatiraa waa'ee shubbisaa namoonni biroos ni jiru Addis Abaabuu ni jira Saaddoo Abdul Jaliil ni jira ijoolleen kunniin namoota cimoo ana leenjisaa turanii isaaniin leenji'ee erga isaaniin leenji'ee hawaasa aanaa Agaarfaa birattis ni beekame san booda qorumsaa biyyoolessaa kutaa kun erga fudhadhee preparaatorii seenee sooshaal saayinsii barachuu eegalee hawwiin kiyyas jibbiinsa mootummaarraa qabu yookaan rakkoo uummanni Oromoo gama siyaasaatiin irra gahaa jiru kana fonqolchuudha waan ta'eef achi keessa seenee mana qophaa'innaatti yookaan mana barumsa qophaa'innaatti yeroo kutaa 11 baradhu Council of Studentiitu jira kaardii darbanii wanni filatanii jalqaba akkuma biyyaa kanatti bakka bu'aan ni filama kutaarraa bakka bu'oota fitataa nama 5 ni filatanii bakka bu'oonni sunni wal gahanii nama pirezidaantii barattootaa ta'uu filataa jechuudha keessaa san booda kutaa 11 naannoo 6ffaa keessa filannoon kun adeemsifamee kaardii darbanii akka tasaa ta'ee mooyadhee wanni ittiin dorgome furtuudha. Filannoon dimokiraataa ture garuu. Filannoon dimokiraataa ture barsoota siivikiittoo wanni godhee dorgomsiisee ajaa'iba filannoon ija keenya dura lakkaa'ame taajjabdoonni hin ajjeefamne hin ajjeefamne siivikiin lafa qabsiifne inni akka siivikiin lafarra hin jiru sagaleen hanne hin hatamne uummata akka hin hatamne wanni kiyyallee gaafachuu hin danda'u jechuudha dorgomtoota kiyya sagaleen hin hatamne san booda akka tasaa ta'ee dura bu'aa barattootaa ture dhugama ammoo yeroo sanitti barattoonni awwaliin dorgomillee ciccimoodha waan san akka ashoofaatti fudhatanii dorgoman ani immoo dhugama dorgome rakkoo gurguddaa jira manneen barnoota mana barumsaa keessa rakkoolee san furuudhaaf dirqama dura bu'aa barattootaa ta'ee filamuu qabaa jedhee dhugama irratti yaadee wanni godhee manni kitaabaa qulqullinaan qabu kitaabonni haaraan hin galanii barsiisaa barataan bifa gaariidhaan walii hin simatanii rakkoo kun furamuu qaba brother of goodness miirri obborummaa barattoota jidduu uumamuu qaba barataa barsaa jidduutti haalli dur jiru sun haalli barataa barsaa jidduu jiru ka duraanii kawwete nuti xiqqoo jirru kabajaan barataan barsiisaa qabu haalli barsiisaan barataaf barumsa itti kennu sun jiraachuu qaba dhufuu qaba jedhee yaade akkasumas kitaabonni haaronni dhufuu qaban mana barnootaatiif rakkooleen mana barnootaa keessa furamuu qaba jedhee ani seerumaan dorgome akkasuma mootu naa milkaa'ee barataalee ni fudhate erga filameen booda daran hojii hojjechuu eegale mana barumsaa keessatti kitaabonni haaraan akka baramu dura bu'aa wajjin kallattiin akka wal falmu even dura bu'oota barattoota bakka bu'ee deemee waajjira barnootaa wajjin kaabinee wajjin ija keessa wallaallee jechuudha rakkoo mana barnootaa qabu pilaazmaan hin dalagu wantoonni adda intarneetiin mana barumsaa keessa hin jiru kompiitarri hin jiru barataa 2500 kompiitara dulla Haayile Sillaaseen biraa bararratti barataa kun jijjiiramuu qaba jedhee kaabinee wal waqaraa turre kaabineenis na beeyti anis jara beekan dhugaa irratti dhaabbadhee falmaa ture san booda somaa akkanatti deemaa jirru barnootas haalaan haaleela ni jaaladha barumsa kiyya akka malee hordofa
osomaa uf barsiisu kana keessatti ammoo ofii uf barsiisa. Deeggarsa maatiin qabdu. Deeggarsa maatiin qabu ofii uf barsiisa. Sistariin kiyya barnoota addaan kutte yeroo kaan ishiidha yeroo kaan ammoo ofii uf barsiisa jechuudha. Sistariin irra dhalatte akkasitti osoo barataan jiru kutaa 12 qormaataaf akka malee qophaa'aa jira. Osoo qophaa'aa jiru ni yaadadha gaafa san gaafa kibxataati. Roobii dhaga'an madda walaabuu tumaa bulan barattoota hedduu miidhanii hedduu tumanii roobii ganama dhaga'ee Fincilli diddaa maastar pilaanii ka'ee jira. Maastar pilaanii ka'ee jira. Sandura ammoo sadaasa 12 ginjeetti achirraa gara madda walaabuutti ce'ee oduun kun isin geette. Sandura ammoo bara 2014 Muktaar Kadirii fi itti aanaa isaa Abdulaziz Muhammad Finfinnee gurguratanii naan jedhe mucaan tokko amma mucaan sun abbaa seeraa ta'ee jira eebbifameera. Odeeffannoo gahaan qabdu isaan. Odeeffannoo gahaan qabnu intarneetii illee nagana maraa miti baay'ee illee hin jiru. Barra Finfinneen gurguramtee jirti. Finfinnee guutuu gurguratan guyyaa san gubataa bule dhugaa himimmaan bo'e akkamitti agartee waan jedhu kana keessaa yeroo barattoota wajjin qaaqu Finfinneen ta Oromiyaati. Barattoonni tokko tokko magaalaan guddoon Oromiyaa Adaamaadha jedhan. Haga harkaan waliif fiiguu gaawwatisan nan gammachiisu wanta akkana. Inumaayyuu amma taaksii midhaan hin jiru gibirri Oromiyaaf galu Finfinneerra baay'een jiru. Hingala jedhee galuu qaba jedhee morma kaman galle kana even hingala jedhee morma barattoota galuu qaba bakka haga keesi kiyya ittiin aaru jechuudha. San booda halkan sana hedduu gaddaa bulee san boodaaf rakkoon sun marti ka'ee barataan sun marti dhumee gara 2014 keessa dhaabate jedhanii labsanii turanii deebi'ee yeroo amma bara 2015 keessa ka'e gaafa sanis gaddaa bulee halkan san roobii galgala san murteessee bulee waan tokko magaalaa sana keessatti aanaa Garfaa keessatti waan tokko hojjechuu qaba yookaan an du'ee yookaan ammoo uummanni kun hiriira bahuu qaba nus Oromoodha Oromoorraa wanta adda nu baasee hin jiru jedhee adduma kiyya murteeffadhe ganama mana barumsaa deemee barattoota 4 waamee mariisisee barattoonni sunniin nam tokko bicheetu biyya jira tokko lubbuun hin jiru tokko ammoo na bira jira jechuudha barattoota 4 kana ni mariisisee isaan keessaa barataan tokko na didee ture maal jedhe si fakkaate hiriira kana yoo baane barattoota muslimaatti waan kana qindeessi jedhanii madrasaa muslimaa cufanii naan jedhe cufanii jedhan dhugaarra dhaabbannee formanna waan taateef cufanii hin baana nuti Oromoo miti jedhee lolee fixire innis hedduu na kabaja hayyee guyyaatti nu qabinaan jedhe yeroo masan jechuudha nama 4 hin mari'anne achi booda yeroo masan qabne sadaasa 29 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2018 sadaasa 29 guyyaa ayyaana sabaa salamootaati gaafa isaan ayyaana sabaa salamootaa kabajan nuti ammootu fincila diddaa maastar pilaaniitiif mormina jennee gizema isaa murteeffanne waan sidinqu yeroo isa murteeffannee isin afran kutaa keessanii galaanii jedhee deemee yeroo sa'a 6 gara manaa galuuf deemnu naannoo barataa 1200 galmaa'e hiriiranii baana kan jedhu jechuudha. Achi booda saafaa mana barumsaa guutuu wal gahee jimaata ganamaaf galgala illee waliin geenne sanbata gara magaalaatti hin baafne baadiyaa hunda erguu eegalle xalayaa gandoota aanaa Garfaa jala jiran hundattuu barreessine sadaasa 29 san ga'uudhaaf guyyaa san ga'uudhaaf fatanaan argine qormaanni nu mudate tokko lama miti jechuudha dhugaa ijoollee finiintutu jira ijoollee an dinqisiifadhu ijoollee oppiidiyootan ija keessa waraante fuuldura dhaabatte ijoollee akkasittu jira yeroo baay'ee walitti nu qabanii waltajjii nu teessanii kaan nu godhanii dhaga'uuf hin dandeenye waltajjii sana hambisuuf jechuudha. Yeroo masanitti kaabineen waan wal be'e kaabineen dur waan na beeytuuf maqaan kiyya yoosuu labe aanaa san keessa olii gad kaabinee guutuu waajjira guutuu keessa yoosuu seenee narra xiyyeeffateen hundi isaaniitu jechuudha yeroo masan irraa kaasee san booda gaafa kamisaa yookaan ammoo sadaasa 28 no gaafa kibxataa sadaasa 28 waltajjii kaabineen godinaatii fi aanaa waltajjii nu teessifte yeroo sanitti Baale keessa Agaarfaadha kan dursee madda walaabuutti aanee finiinse madda walaabuutti roobetti aanee kan finiinse itti gaafatamaan dhaaba godinaa Baale yeroo ammaaf maqaa isaa yaadadhu dhufee ture waltajjii nu teessise mee barataan Siraaj jedhamu sun ol ka'ii naan jedhee osoo barattoonni ganna qabdu ol ka'ee achi boodatti ciree gaafii 400 qaba
gaafii 400 qabaadhe. Gaafii 400 keessa zeeroo takka biraaqee 460 haa ta'u garuu gaafii 40 isin kaafadha. Ati gaafii 400 qopheessitee deemtanii? 400 qopheessee osoo hin taane garuu gaafiin Oromoo 400 caala. Cuunfee gaafii 40 qabaan. Gaafii 40 nu gaafadhee ture hundee isaatu jechuudha. Kaabineen bulchiinsi aanaa kan nu dura taa'u kallacha lamaaniin daifa itti gaafatamaan dhaabaas wal beeyna likki walii wal beeyna isaan akkamitti akka isaan achi gayan karaa kamiin karaa qaxxaamuraatiin akka isaan aangootti argatan hunda yaraa wal beeyna jechuudha. Xiqqoo gaafiilee Ingiliffaa waa'ee wanni Finfinneetiin wal qabate mirga addaa uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu kana akkasumas ammoo waa'ee keeyyata 93 irratti during state emergency wantoota jedhaman tokko yeroo san mirgoonni dimokiraasii mirgoonni bakkarraa bakkatti socho'u limit ta'a yeroo rakkoon argametti jechaadha. Akkas jedha sunuu state of emergency sunuyyuu yeroo weerarri biyya alaa irraa biyyattii mudate wantoonni akkasii ni dhaabbata. Garuu mootummaan Itoophiyaa nama ajjeesaa jira. Mee kanaayyuu Ingiliffa kana Oromiffa hiiki jedhee namicha sanii jechuudha. Hiikuu hin dandeenye namoonni kun akka malee na xiyyeeffatan yeroo sanarraa hiriyoota kiyyallee hedduun xiyyeeffatanii turanii waan godhan wallaallaan barataan osoo jarre akkanatti teettee nu kadhattu ka'ee biraa yaa'e. Barataan guutuun isaa san booda 29 hiriiraaf dhufnee ganama yoo nu ganama mana barumsaa dhufnu jaarsa 12 filtee nu ergite nu qabuuf jechuudha. Namoota gurguddaa jedhaman dhugama namoota gurguddaa jedhaman filtee nu ergite namoota yoo simil'atanillee simiidhuu danda'an namoota akkasii filanii nu erganii namoota nutti ergan kana akkuma namoota kanniin argee rifadhe dhugaan sodaadhi gaafsanii isaan dhufanii bayaanuun jedha walgayii nu waaman qophaa'ina qofa. Haaskuliin gubate yeroo qophaa'ina kana qofa addayaasan gayyaatee dhaabatte ijoolleen. Mucaa tokkoon ka'ee tachii jedheeni barattoota qophaa'inaa waamaa jedhiinii jedheen. Mucaan kaan jedheen dhiise deemee ofii waamee dhufe barattoota. Mara jaraa kutarra deemee ba'aa jedheen osoo barsiisanii. Waan illee bakka tokko jiganii ni teenne. Uummanni garuu guyyaa gabaati. Uummanni baadiyyaatti nafne buqqee dhufe. Hiriira kanaaf jechuudha. Ala dhaabatee iddoo manni barumsaa marfamee dhaabata. Kora bittinneessaan Oromiyaatii fi caasaan gandaa takkattiin aanaa gandarratti nafne magaalaa jiran dullaa baatanii sallabsiisanii nuun sodaachisan haxira irra zoorsan akkanatti jechuudha. Jaarsota kana harkaa bahuudhaaf mala dhabne. Barataan imimmaan bu'aa yeroo sanitti dhugaa miirri namaa hedduu nama cigaa ijoolleen obboleeyyan irraa dhumantu jira ka obboleeyyan achi buuteen jiraa dhabamantu jira hin bu'aa barataan daa'imman maratu bu'aa gangalate hiriira baana jedhe inullee dhumuu qabna bakka jedhanii hin bu'anii maanguddoonni hin baatanii namatu dhumaana jedha har'a hin baatanii boru waliin baana har'a guyyaa gabaatii nama ijin qabneetu kararra jira nama dhukkubsatu daandarra taa'ee kadhata hin baatanii barataan 2500 kana namni qabachu karaan daandiin qabatu hin jiru har'a hin baatanii nu jedhanii hin baanu nu hin baanaa jennee mormine dhumarra harka baasee ka'ee waan biraa dhiisee jaarsota kana harkaa bahuudhaaf seenaa ajaa'adam seenaa jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa itti taasise nama jeneraal Waaqoo Guutuu wajjin ture jira yeroo sanitti. Jaarsota san keessa jechaadha. Jaarsota kanniin seenaa jeneraal Waaqoo Guutuu gaafa itti haasa'u jeneraal Waaqoo Guutuu gabrummaa heddaan buqqisna dadhabnu ilmaan itti guddisna jedhee ilmaan inni itti guddise sun ana. Nuti ammoo ilma keenya dabarsuu hin barbaannu akkamiin nu dura dhaabbattan. Maaliif nu dura dhaabbattan? Waaqoo Guutuu wajjin ooltanii Waaqoo Guutuu wajjin nyaattanii nyaachuullee baattan ijaan argitan arguullee baattan seenaa isaa dhageettan maaliif nu dura dhaabbattan? Nuti haqaan falmanne haqaan lolle ijoollee yuunivarsiitii dhumaa jirti yuunivarsiitii irra deemnee reeffa keenya isin dhabuurra isin dura duunee nu awwaalachuu wayya. Maaliif seenaa Waaqoo Guutuu nyaattan? Maaliif Haaji Adamsaa Doo qabrii ekeraa isaa qabrii keessaa rarraastan jedhee seenaa hedduu nama wanni godhu anitti kaa'inaan namoonni kun ni booyanii akka durii sana hanqatan jechuudha. Hanqannaan fala dhaban. Waan kudhan wallaalanii barataan hin baana jedha ganamarraa sa'a lamarraa kaasee haga sa'a 6 falmii hadhaayaa booda sanboona mala tokko fumaa ka'ee kaa'eef namni tokko fa'a warra sayyidaa jedhanii nama guddaa nama naannoo umrii waggaa 400 yeroo sanuyyuu har'a isin mil'adhee jedhanii hin sodaachisan hin sodaanne dhugaa narraan tarkaanfatanii hin deeminaa hiriiraan bayinaa jedhanii akka keessaniif hin falmatinaa akkasuma jedhan. San booda sodaadhellee garuu dhugaa dubbachuudhaaf
an waan kana qindeessee yoo barataan du'e hedduu na gaddisiisa. Bakka sodaadhee barataa kana dura garuu an dura deemee awwal rasaas na fuudhuu qabdi jedhee murteesse garuu ol ka'ee akkana jedheen mala tokko haa goonu nuti osoo waan fedhe gallee har'a hiriiraan oollu garuu ishii ala hin baanu as keessatti baanaa jenneen mana barumsaa keessatti hayyee si wajjin baanedhaan maanguddoonni illee mana barumsaa keessatti ni jalqabne wayita barataan hoo jedhu gabaan dakasiin karra buqqiste atirii buqqifte barataan isinitti makamuudhaaf buqqisee nu jala bayaanu hin jedhe ala yaa'uuf barataan karaa wayita asiin irraa rarru asiin qaatadhoo cabsee itti gaafatummaa fudhadhee miire asiin cabsee bahee barataan walakkaan hin bahe magaalaa bahee sagalee isaa dhageessise olii gad deemee alaabaa federaalaa kana cicciree maa jiran wararraa deebi'ee nu mana barumsaa keessatti hiriira geggeessaa turre jechuudha waan danda'amu hundaayyuu goone caasaallee nu jala ari'anii waan si danqisiisu keessa wayita barataan hoo jedhu caasaan dullaa baatee deemu hundi isaa gara lagaa dheesse weebtu jira naannoo magaalaa dheessee uffata jijjiiratee deebi'een wajjin fiigaa oole gaafa san jechuudha san booda hiriira geggeessinee korabeewwanniin agaaziin dhufaa jira bakka agaaziin ga'amoo nu bilbilanii agaaziin iddoo akkanaa ga'e jedhanii san booda yoo agaaziin dhufee magaalaa seenee bombii haaraa darbu eegale ana fuudhanii na dhoysanii roobiraa dhufee agaaziin ana fuudhanii na dhoysanii ijoollee Abdii Ahmad Abdul Baasitii fi Abdul Hamid akkasuma Abdul Hakim Ibrahim barataa jedhamu jira barataa hedduu finiinaadha barataa kanneen fuudhanii dhoysanii nu dhoysanii hagana booda magaalaa guutuu keessa nu barbaadan mana namaa takkaan barabaranii nu argachuu hin dandeenye laal sa'a 9tti mana namaa dunne haga boru sa'a 10tti osoo manaa gadi hin bahin biyya keenya ni beeyta hamni fincaanii alaa osoo manaa gadi hin bahin turre san booda karaa ani baadiyyaa deemuudha akka nu baadiyyaan deemne karaan cufan matoora ganama su'i mucaan tokko matoora qabatee dhufee na geggeessuuf yeroo inni dhufee karaa laalu karaan cufaadha namni tokko karaa ta'uu hin danda'u hin tuman san booda ni teenne ammas sa'a 8 osoo deemnu gandaa hin beenturraa wanni jalqabe hiriirri jalqabe agaaziin katamaa keessa jirtuu fi korobittinnee isaanillee caasaan gandaallee makiina fe'anii dabarsan achi gara magaalaan beentuudhaan yeroo san carraasaniif fayyadamee gara baadiyyaa kutte ofirraa deemee torbee takka baadiyyaa ture dhufee gara magaalaatti booda deebi'ee haalli jiru hedduu suukaneessaadha yoo an garana laalu namni waan kiyya qaaqaa yoo an garana laalu waan kiyya qaaqaa garuu uummanni hammeenya keenya na eega namni yoo caasaan asii dhufaa jiraate waraanni asii dhufaa jiraate natti himanii na bilbilanii bakka kamii jirtaa bakka sanii kan jedhani dhugaa hawaasa magaalaa gaarfaa hedduu jaaladhaan asirra na jiran jechuudha baay'ee kabajaan yeroo lubbuu kiyya kabite isaanii jechuudha mana kanaa na baasanii mana san na seensanii yoo isaan mana san seenan achirra na baasanii isin akkas ji'a tokko magaalaa keessa ture yeroo ji'a tokko magaalaa san keessa turetti iddoon an bilisummaa itti qabu numartuun iddoo bilisummaa itti qabnu keessaa namni 5 barbaadamu jechuudha iddoon bilisummaa nu itti qabnu mana barnootaati yeroo san mootummaan Itoophiyaa akkana jedhee ture yeroo takka yoo kan yaadattu ta'e agaaziin akka mana barnootaan seenye jedhee akeekkachiisa akkasii kennee ture sababa san hin seenan mana barnootaa kaabinee qofa seenee walgahii nu teessisa iddoon nu bilisummaa itti qabnu achi ganama sa'a 2tti hin seennaa dhokannee galgala baana san booda garuu an dhugaa dubbadhee sodaa osoo hidhamee barbaadaa jiru wayita san jechuudha isaan sodaachuura miira hawaasaa san hin tuquufi malee isaan baay'ee itti wanni hin qabu homaa ofirraa baay'ee jira barattoonni guutuun ofirraa baay'anii jiran aarsaa barbaachisu kafaluu barbaada namni martinuu san booda waan baay'eetu adeemamaa ture ni yaadadha namichi tokko Xalahuun jedhama yeroo ammaa kana boolee hojii gaggeessaa olaanaa ta'e muudamee jira yeroo sanitti itti gaafatamaa waajjira barnootaati waajjira barnoota guddinaa dhufee Siraaj ati mootummaa simbirree seetaa kan akkanatti dhagaa itti darbatte achirraa buustuu naan jedhe mootummaan dhagaa simbirree miti kan dhagaa itti darbattanii achirraa buustanii Xalahuun kanas hin jedha Xalahuun naan jedhe san booda nuti homaan dubbanne mucaan tokko na bira dhaabbatee sagalee isaa waraabe Jawaar itti erguuf waraabdaadhaan Jawaar yeroo san ijoollee kiristaanaaf musliimaa akkanan nu teessise akkuma walgahii ta'e nutti Jawaar amantiin adda qoodee
ummata muslimaa qofaan inshaallah hin jenne Jawaar inshaallah isin buqqifna hin jenne qabsaa Oromoo ta'e akkamitti inshaallah jedha akka jedheen ijoollee kiristaanaatiin maa callistan nama jedheen jechuudha namni sun nama yeroo amantaa barattoota walitti buusu dhugaa barattoota amantaa kiristaanaa hedduu galateeffadha even saboonni biroollee ni jira magaalaa keenya sabni Amaaraa ni jira nu wajjinis qabsaa'uu baatan faallaa keenya hin dhaabbanne ijoolleen saba biroo garuu ijoolleen Oromoo kiristaanaa hanga danda'an nu wajjin qabsaa'anii turanii uf duuba laalle Jawaar waaqa isaa abdate malee amantaa walitti nu buusne jedhanii isa dura dhaabbatanii morman jecha kan amantaa walitti nu buusaa jiru sihi malee kun jecha Jawaar yoo Jawaar akkas jedhee iyyuu kun rakkoo hin qabu ani akka ofiitti amanutti waan ofiitti amanu san of gargaarsifachuu ni danda'a jedhanii akkasii ofirraa mormanii jechuudha. San booda qabsoo hadhaayaan geggeeffame dhugaa halkan na barbaadanii yeroo deemee goda bulee jira. Mucaa tokko wajjin halkan tokko manatti nu marsanii shinti beetiin caccabduudha manni fincaanii achi keessaan baanee goda bulle. Goda keessa bullee ganama harree ka fakkaatu mana barumsaa dhufne. Qabsoon hadhaayaan wanni nu kudhaa turanii san booda gara naannoo muddee gara dhumaa irratti maatii guutuu fidaa nu jedhan. Qophaa'inni guutuun maatii fidaa gara itti qabatu nu walaalti guyyaan guutuun walgahiidha. Maatiin barattoota achitti walgahiidha barattoonni asitti walgahiidha. Ammas barattoonni maatii fidaa nu jedhan. Maatii finnu jedheen mifidina jedheen barattootaan. Mifidina maatiin keenya achitti oomisha sassaabbataa jira. Yeroo oomisha sassaabanii oomisha sassaabbataa jira isin achi walgahii ammallee asii walgahii hin finnu jedheen dura bu'an. Barattoonni akkuma jedhamu nam tokko hin finne yeroo itti aanu qullaa dhufanii mana barumsaan seentan nu hin jedhan. Hin seentan dhiifnee gallee saafaa deebi'aa jenne saafaa illee deebinee yeroo laayibaraarii seenuudhaaf deemnu seentan nu jedhanii san booda achuma gatteenii mari'annee gallee bor giddi humnaan seenna jenne yeroo masan namni kanu keessaa dubbii jaraa dabarsuun jira barattoota nubbitin jechuudha waan nu haasofne takka gizee masan jara bira ga'a dhugaa ammoo nama qabsaa fakkaatee nu wajjin dalagee nu gurgurataa ture jira. Nama akka maal jedhee sitti nama akka lubbuu jaaladhutu nu gurgurataa ture yeroo san odeeffannoon isaan bira ga'ee borichoolleen hiriira kaasuu itti jedhanii qara kan mana barumsaa nu seensuu didan ganama yoo nu dhaynu karri guutuun banamee nu eega barsaan ni simata karatti akkasina achi gadi hin baaneef seenaa nu jedhanii kaabinee godinaa fidanii dhufan makiinaa shanii dhuftee walgahii taa'aa nu jedhe walgahii teennaa ba'aa nu jedhan hifanni walgahii kana dhugaa dubbadhe walgahii kana taa'urra dhiisuun wayya jedhee ofumaa kiyyaa murteeffadhee barattoota walgahiin teennu jedheen duubuma dhaabadhe namoota tokkotti himee hundi isaanii osoo walii galanii walgahiin teennu jedhanii walii galan hundi isaanii san booda namni akka mukaa kana dhaabata barataa keessa deemanii kadhatan kaabineen deemaa ta'a hin teennu san booda waan godhan nu dhabnaanii wanni nutti waaman kora bittinneessaa wayita isaan kora bittinneessaa waaman nuti bittinnuu ni jira ka isaan barbaadan nama 5 qofa keessaayyuu anaa fi Abdul Hakim Abdul Basit mucaa tokko ammoo Abdul Hamid nama jedhamu barattoota kana barbaadanii barattoonni hidhaman illee ni jiran ijoolleen kiristaanaa keessaa barataa Ayyalaa jedhamu tokko fa'aa hidhamee ture booda isaan wayitii poolisiin dhufuu nuti fiinee sunne ni yaadadha poolisiin tokko lubbuu keessan baraaraa nu jedhe nama nutti arge jechuudha nuti illee dirqamatu nu godhe lubbuu keessan baraaraa nu jedhe garuu namichi san yoosuu iddoo sanii jijjiiranii san booda gaaf tokko akka tasaa ta'e ana qofa barbaadan walta isaa wajjin deemee walgahii haa taa'uudhaaf dursa nama 10 kennadhaa nu jedhan kan wajjin mari'atee gaafii keessan isin deebisuu danda'u gaafii keessan isin deebisuu hin dandeettanii gaafii keenya kan nu deebisuu danda'u mootummaa federaalaa qofa maal beeytaatu ergamtee dhufteettiin ijoolleen achumaan wanni fidanii dhufan hiriira jalqabaa booda OBN'n wanni waraabuu dhufe gaafii keessan akka waraabu laa gaafii kennaan tasgabbaa'ee jira propaganda afuufuu jechuudha siyaasaadhaaf fayyadamu godina Baalee naannoo Agaafraatti barataan tasgabbiin baru qabbanaa'ee jira tasgabbaa'ee jira barumsis barnoota eegalanii jiranii naannoonis tasgabbaa'ee jira waan jedhu kana gabaasuu dhufe waan si ajaa'ibu qophaa'inaa fi kutaa 10 dhokatanii ijoollee kutaa 9 amma dhufan kana xixiqqoo sanuu soqanii waraaban
Osoma waraabaa jiran barataan galuu deemaara. Nuti gallee jirraayyuu jimaata guyyaan. Amma mucaan Abdul Hakimiin kun dhugaa nama oo'aadha. Osoo deemaa jiru maskootirraan argee yeroo waraaban. Yoo laalu kaameraa waraabaa jiran yoo itti siqee caqasu nagaan barataa jirra maal jetti mucattiin itti hima namichi bira dhaabbate itti hasaasa. Wayita mucaan san argu maskootiin itti utaale mucaan maskooti maan seene yoo seene utti jedhe nuti nagaan barataan jirru mootummaan rasaasa qabatee ganama nu araa jiran warri keenya ganama imimmaan nutti boo'ee bakka reeffatu galee jedhee nu geggeessaa jiran nageenyi takka jiru jedhe mucaan kaameraa dura dhaabbate. Bakka mootummaan hattuudha isinillee hattuudha ergamuu dhuftanii nuuf hin dubbattanii mootummaan hin dubbattan uummanni Oromoo dhumaa jira utti jedhe kaameraa dura dhaabbate. Baxaabbatee barataa guutuu mucaan jedhee timirti beetii baatanii bayanii kuni bakka oonagdoo jedhee namichi kana bakka oonagdoo abaa'oo erge yookaan immoo ergama jawaa irraa fudhate jedhanii hin bayanii mucaa kanarratti xiyyeeffate aanaan guutuun isaaf anarratti xiyyeeffatan irra caalaa. Nu lamaan dirqama hidhuu barbaadan nama kaawwan irrallee nu hidhuu barbaadan san booda namoota 10 kennadhaa nu jedhani barataan hin kennanne kolleejjii irraa kolleejjii qonnaa Agaarfaarraa barattoota waamanii kennadhaa waliin mari'annaadhanii qaxaa tumaa bulan halkan ijoollee akkana tumaa turtanii nama 8 ka kolleejjii irraa dhufe akkana gootanii hin kenninu gaafii kennamu isin nu deebisuu dandeetta yoo barbaadan nu wajjin mari'adhaa. Kaabineen barsiisaa akkana qabdi. Barsiisaa waan ta'u wallaalee jidduu rakkate. Lafee ooyitee afaan rakkate ta'e. Gara keenya goruuf hojii irraa ari'anii. Garas goruudhaaf Oromummaan itti jira. Barsaan hedduu rakkatee ture. Garuu barsuun nu wajjin jiran. Waan godhan wallaalanii turanii hin kenninu jedhee didee barataan. Kaabinee halkanii guyyaa xalayaana ergitii waan barbaadde sii goona. Uummata situ harkaa qaba. Ayyee nuti uummata akka harkaan qabnu nun jeesisinii. Ummata tasgabbeessii nuti bakka barbaadde waan barbaadde yeroo ammaan kanatti waan ati nu gaafatte sii godhuu dandeenya waan kamiyyuu ummata nurraa qabe jedhanii kanaan hin bitamu jedhee dide gaaf tokko xalayaana erganii yoo waan ilmi namaa addunyaa kanarra barbaadde siif goona sa'aatii haganaatti waajjira haganaa kootunaa waajjira bulchiinsa aanaa kootunaa jedhan dilbata guyyaan sun. Namni natti fide nama ani jaaladhu hedduu kabajaanii barsiisaadha. Natti fide filannoon keetii naan jedhe angaruu itti sin ergu deemi sin hin jedhu angaruu dirqama itti kenni naan jedhanii na kennanii hodhu naan jedhe. Wanta achirra barraa'ellee akka ani agartee bitamudha. Waraqaa san qabadhee galee yaadaa olee halkan guutuu namoota hedduu kan qabsoo Oromoo gurguratanii abaaramaa turan. Wanti xiqqoon sobamanii kan abaaramaa turan hundi isaanii yaada ta'ulee ganama tiimii qaba. Tiimii nama 5 qaba. Tiimii nama 5 san wajjin mari'adhe. Nama 5 keessaa namni 4 deeminaan jedhe. Deemii waan siin jedhan fuudhi shugguxii bitannaan jedhan. Garuu ammoo waan san dinagdee si kenna jedhanii mallaqa si kenna. Mallaqa waan barbaachisaa taate wanta silaa namni barbaadu si kenninaadhaan. San booda namni 4 bitadhu naan jedhe nam tokko mucaa yoo takka hin ta'u naan jedhe yeroo san hawaasa musliimaa irraallee namni hidhamee jira ustaazota hidhaa jira uummanni hedduun miidhamee jira namni baay'een dhumee jira lafee isaanis waraana yoo asiin qabsoo uummataa dhiiftee waan san fudhatte ekiraan qabsaa'ota Oromoo si waraanti ekiraa calanqoo si waraana kan aanoleettu si waraana dhugaa olomaa'ota muslimummaaf jedhanii walqixxummaa amantiitiif jedhanii hidhaman santu si arganaan jette hin fudhadhu jedhee hin deemu jedhee deemallee waltajjiisanii nafee achi boodanatti wanni ta'e na hammaate wanti jiru marti nuyyuu sinaanneessuu eegalan daran gaaf tokko faayinaalee hiriira dhumarratti baatanii oomi hiriira dhumarratti baane amajji 5tti baane gaafa shugguxiinatti baafatan ture garuu san dura sitti dhufeera badheessanii waltajjii waajjiratti nu waaman nama 4 nu godhatanii giddiin barsaan qabatee nu deeme hayyee jedhee deeme anatu isin dura dhaamaa nu jedhee barsaa ambuutii hedduu nama qabsaadha qabatee nu deeme anatu isin dura dhaamaa yoo isaan isin tuqan jedhanii qabatanii nu deeman yoo nu dhaynu waajjira kaabineen guutuudha caffeerraallee namni jira guddinarraallee jira waajjira manni guutuudha
hundi isaanii nu jalaa ka'anii nuti qaqal'oma tana isaan hagana gaggaanii nu jalaa ka'anii oduu isaanii nutti afuufan. Aanaan agarfaa, aanaa misoomaatii, aanaa guddinaatii, baruu fi guddinni wayin jiru. Magaalaan fakkaattu baadiyyaatu caala waa dubbadhe. Nuti nageenyaan sadarkaa duraa irra jirra, maqaa gaarii qabna, maqaan keenya nu xuraa'ee jira. Kanaaf ammoo namoota yakka hojjetan nuu kennitanii Siraajii uummata nurraa qabii ofii yakka hojjete bar hin jiru. Garuu ammootu namoonni yakka hojjetanii jedhamanii sunillee tokko anuma. Tokko ammoo Abdul Hakiimii kana hidhuu barbaadan jechuudha. Warra dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa arrabse seeraaf adabbii argachuu qabanii namoonni kunniin nuu kennamaanuu jedhan gara sa'a tokko ol luqqaaqan. Dhumarra maal jenneen si fakkaate harka baasee ani ka dhufeef nuti ka dhufneef isin wajjin mari'achuu osoo hin ta'in barsiisaa keenya kan yeroo 2-3 asii odeeffannoo isinirraa fuudhee dagasitti nu deebi'ee waan nu jennuun achii fuudhee asii isin deebi'ee kabanyee dhufne malee isin wajjin mari'achuun dhufne. Yoo barbaadan marii yeroo biraatti itti qabaamu nutti harkanaa hin galla jenne wayita akka jennu barattoonni ta'an wajjin jiranillee akkasi kisiimsa yoo mari'anna borsaa sagalitti hayyee jedhanii biraa baane achitti hin deebine. San booda dirqama humnaan qabna jedhanii jala saraan naqabuu barbaadanii murteessanii halkan osoo laftiin bari'in timirti beetii guutuu marsanii bulan guyyaan isaa kamisaa amajjii 5/2018 akka tasaa ta'e halkan mana kiyya mana Abdul Hakiim mana abdii kana dhaqanii abdiin harkaa ba'e maskootiin utaalee jalaa ba'e. Abdii abbaa gadaa kan jiru kana jechuudha. Maskootiin utaalee harkaa ba'e xiqqoo inni ispoortiilee danda'a. Harkaa miliqee kuunillee jalaa badee mana keenyallee dhuftee namni narraa deebise. Mucaan asii jijjiirateera kalee meeshaa guurratee jedhanii osoo mana hin cabsin deddeebite. Gaafa sana ani mana bule. Osoo na seentee na qabatte. Ganama akka tasaa ta'ee kama duraan dubbisallee dhiise kana labbi lubbuu kiyya baasuu jechuudha guyyaa sana yookaan du'a yookaan hidhama taan haqiiqaa rabbi harkaa qaba. Kitaaba istirii fuudhee osoo dubbisuu daqiiqaa 15 barfadhe mana barumsaa. Bakka pireedii tana fixee lammaffaa deemee osoo taa'u mana barumsaa irraa natti bilbila miseejina erga mana barumsaan dhufiin bakka jirtu dhugadu maal jedha namni rakkoon jiru maalinni namni wayii maannaan jedhe eda Abdii Ahmad qabanii Abdul Hakiim harkaa bahee naan jedhan Abdii Ahmad qabame qabame Abdiin qabamnaan ani maal godhaa mana taa'aa illee baya jedhee marxoo qofadhee marxifadheera surree godhadhee yeroo an ba'uuf ta'u Abdiin harkaa bahee nam tokko hin qabamne hin bahinne naan jedhe Abdul Baasit Rabbisaa araaramu. Yeroo akkas inni naan jedhu namichi bira ga'e bulchiinsi aanaa shunkutii qabatee kilaasii keenya seenee barattoota sodaachisee Siraajeessa jedhanii barataa 2 gabbaasee ijoolleen namni jalaa dubbachuu didee hin jiru. Yeroo inni akkasii haasoosan dhaga'e namichi duuba dhaabbatee yeroo san hin qabanii isa jechuudha. Qabanii himi jedhanii hedduu dararanii inni hidhame jara fuudhanii darbinaan barattoonni gizimsan gadhawee hiriira ba'e. Osoo mana jiru sagaleen dhukaasaa nutti dhaga'e manni kiyyallee naannoo mana barumsaati. Bakka waan namni du'e natti fakkaatan yeroo 3 tokkosanii namicha dhufee asii wal lollisan beekame. Isaa wajjin isa turre tokkose awwal jedhama. Irri fadhee akka malee yeroo an fiigee mana barumsaa karra dura ga'u poolisii fi kora bittinneessaan kunii barataa olitti isaa hawaasni achi duuba dhaabata ani jiraa gad dhaabadhee miira biraa keessa jira yeroo san dhugaa waan namni dhaame wayii na fakkaata jechuun bakka waan reeffa namaa lafatti arguu na fakkaate garuu reeffi hin jiru namni tokko giddiin qabee duubarraan na sooree atirii cabsinee seenne barataan waan an qabame si'a nama qabame addaan hin baafne Abdul Baasit qofa beekan kabraa waan an qabame si'a ani garuu ala jira. San booda barattoonni arganii hedduu namni kun hin booyaa kun kaan ta'a ani mana barumsaa seenee dhageenyaan taatee shugguxii baafatee naffiigee namichi uummata keessaa gara siyaas fiigaa ani qubaan qabu barataan dhagaan qabi jedhanii golgaa kana cabsanii san booda namichi tokkollee hedduu miidhaan barattoonni dhagaa darbatte an qabanii na baaste dubartiin na baaste namoota akkam kabajutu achi keessaa na fuudhe jechuudha. San booda erga ala bayeen booda hedduu wanni ta'e barataan hedduu tumame nama gara 80 wayii hidhanii kaan barataa qofa jechuudha ijoollee shamarranii hunda isaanii biirii akkana keessa kaa'anii siraayitu hiriira nu baasedha mallatteessa isatti gaafatamu waan kana maraaf jedha mallatteessa isaanii barattoota hunda isaanii mallatteessanii
barattoota akka qofa didee dhumarra barattuun sun hedduu miidhamtee tumaa akka malee miidhee lubbuun isiin darbe. Achi booda an halkan tokkoo fi guyyaa tokko mana namaa dhokadhee san booda bulchiinsi aanaa uummata dura dhaabbatee nama Siraajiin qabee yookaan mootu luka isaa cabse birrii 20,000 kennaaf jedhe walgahii dura dhaabbate jechuudha. Haalli hammaataa taanaan na fuudhanii gara godina Arsii Bahaa kana na geessanii Arsii Bahaa kana ji'a 3 ture. Odeeffannoon hin dhaga'a. Naannoon nan ture sun neetworkiin qabu naannoo gara waajjira Raphasaa kana ture. Waabee turte laga waabee. Laga waabee kanarra garanaan jechuudha Raphasaa gamana. Gama diidaatiin. Garanaan karaa waabeetti asaanu kana jechuudha. Neetworkiin hin jiru. Neetworkii argachuu guyyaa tokko deemtee argatta. Odeeffannoo akkuma argadhu sanitti haalli ittiin na barbaadan hedduu hammaataa ture. Namni rasaa safaarii qabatee na barbaada. Namoota na barbaadan kana takka takkaan dhagaa mallaqa kana fudhachuudha. Mallaqni haga 70,000 ga'ee booda deeme. Hedduu wanni ta'anii jechuudha. San booda Arsii kana keessa hedduu ture achirraan na hammaate achi jalatti illee na jala galanii iccitiin jala bira ga'e. San booda achi na fuudhanii Finfinnee na geessanii osoo ani hin beekin Finfinnee irraa ijoolleen Oromoo biyya Ormaa jirtu har'as galateeffachuuf barbaada. Mallaqa walitti guuranii akka antiin jalaa bahu na tumsanii garuu dhugaa dubbachuudhaaf an as gaa jedhee hin deemne. Biyyaallee baay'ee takka ayyaan yoo du'aan ta'e malee qormaata baranaa hin dhiisu jedhee murteeffadhe. Garuu waan namni jedheen ta'u waan rabbishanii malee mallaqa erganii jennaan dirqama deeminaan jedhanii hayyee isin jalaan deema abaa dabalama jedhee deeme. Yeroo ammatammaa gahu Suudaan irraa fe'amu wayyaa odeeffannoo akkasiitu jira. Suudaan irraa fe'amne jennee gara Suudaan deemne. Kaartuum dhufne Eertiraa deemuudhaaf. Namoota hedduu yeroo ijoollee baay'ee wajjin jira. Kaartuum waytii kennu odeeffannoo tokko jira kalafa balleesse yeroo san. Waraanni abaa'oon Masritti barattoota Oromoo qeerroo Oromoo leenjisaadha. Odeeffannoo akkasii jira. Akkana ni deemnaami. Masrii itti cabsine karaa irratti rakkoo hangana hin jedhamne wanta hangana hin jedhamne na mudate mallaqa an ittiin deemu san dallaalaan nyaatee bade agaa wanneen dallaalaan qawwee qabatee torbaan tokko guyyaa 11 ol na doorsisaa ture gaaratti ijoollee shamarran na bira jira hedduu na sodaachisaa turanii booda ammas ijoollee Oromoo kan diina jalaa na fuudhan santu doolaara 3,000 kafalanii achi nu baasanii san booda biyya kana yoo dhufne wanti jedhamu sun martiin jiru kan jiru Oromoon garaagara na fiigaa akkas ture qabsootti karaa saniin makame jechuudha. Ayyee hordoftoota keenyaa kun kan daawwataa jirtan tamsaasa kallattii yeroo ammaa kana Anulee Global Media irraa isiniif darbaa jiru. Gaaffiif deebiin dargaggoo Siraaj Umar wajjin godhaa jirru gama xumuraatti dhiyaataa jirra. Gaaffiiwwan tokko tokko gaafadha ammas. Siraaj biyya kana dhuftee jirta. Biyya kana gaaf dhuftu waraana bilisummaa Oromootti as jira jedhanii hundi keenyaa seenaa wal fakkaataa qabnaa dhufnu homtuu hin jiru. Haga biyya kana dhuftee hoo qabsaa'oo sabaaf qabsaa'oo jechuun dirqama bosona seenanii qawwee baatanii deemuu osoo hin tahin karaa gubbaa baatanii diduu osoo hin tahin lafa gahanitti milkii sabaatiif hojjechuudha. Barsiisan yoo barsiise qabsoodha. Hojjetaan yoo seeran hojjete qabsoodha. Daldalaan yoo seeran biyyaaf jedhee sabaaf jedhee uf jijjiiruudhaaf kan daldalu taate qabsoodha. Ati biyya kana dhuftee bifa kamiin hawaasa kee biyya kana keessa jiru tajaajilaa jirta? Qabsoo Oromoo irraa bifa kamiin qooda fudhataa jirta? Kana ni beekta. Akka biyya kana dhufneen Oromoon hedduu wal jibbaa. Namni walitti dhiyaatu yeroo sanitti faa hedduu namni bifa dhaabaatiin wal qoodee odeeffannoo garaagaraa yookaan ammoo olola adda addaa olola gandummaa walitti afuufee hedduu wal jibba namni walitti hin kalaa'u nuti dhaloonni qubee dirqama waan kana jijjiiruu qabna jennee ati ni beekta waan kana wajjin hojjetaa turre dirqama jijjiiruu qabna jennee hawaasa keenya bifa oromummaa ta'e qofaan ijaaruu qabna jennee hojiitti seenne kanaafis bifa garagaraatiin kallattii garagaraatiin hojjetaa turre kallattii garagaraatiin kan hojjetaa turre sun bifa gaaddisaatti jijjiiruudhaan
gaaddisni wayii akka hawaasa keessatti bu'uureffame iddoo kamiyyuu haa ta'u haa bu'uureffamu jennee ni beektaa waldaa walgargaarsi koomandoo biyya Masrii jennee bu'uuressinee turre achi keessatti hawaasa keenya kan rakkate kan qaama kamiyyuu haa ta'u kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru even kan deemee karaa irratti rakkate gargaaraa turre miira oromummaa uummata keessatti facaafnee riiqicha jibbaa kan uummanni itti wal jibbuusan diignee riiqicha jaalalaa fi riiqicha obbolummaa ijaarree turre ni beektaa waan kana hedduu ifaajaa turre wanti siniin ammoo hedduu itti mul'ifnee jirra fakkeenyaaf yeroo naannoo Sumaalee irraa uummanni keenya gara miliyonaatti dhiyaatu buqqee Oromoota biyya Oromaa jiran kam duraayyuu nutu kaka'umsa godhe fakkeenya taanee waan san hojjetaa turre yeroo jalqabaatti mallaqa agas kurree qabsoo agasii geggeessine yeroo lammaffaattis akkasii kurree bifa midhaaniitiin qabatamatti uummata san harkaan itti gayaa turre sochii akkasii godhaa turre gama biraatiin ammootu karaa marsaa hawaasaatiin rakkoo hawaasni keessa jiru akka nam tokkotti waan beekurraa odeeffannoo na bira gahuu fi waan beekurraa bifa Oromoo giddu galeessa godhateen bifa yookaan gandummaa hin qabneen naannoo tokko jajee naannoo tokko qabu bifa hin qabneen hawaasa afoo dhaabbataa ture. Kaane ammoo uummanni Oromoo irra guddaan ni beekaa akkamitti akka geggeessaa turre wanti martuu marsaa hawaasarra ture asis bal'inaan beektaa kana ture jechuudha. Hayyee hordoftoota keenyaa ammas kan daawwataa jirtan sagantaa gaaffii fi deebii aanulee global miidiyaa irraa isinii darbu dargaggoo Siraaj Umar wajjin gaggeessaa jirudha. Gaaffii fi deebii keenya gara dhumaatti dhiyaanneerra. Siraaj gaaffii fi deebii keenya xumuruun duratti ergaan ati uummata Oromoo bal'aadhaaf qabdu dargaggoota Oromootiif qabdu abbootii gadaa warra sadarkaa bulchiinsaa irra jiranii fi hawaasa Oromootii qabdu maa inni? Ancarraa kanatti fayyadamee hawaasa Oromootiif wanti an dhaamu barbaadu dursa baga ifa bilisummaa kana ijaan argine jechuun barbaada. Aarsaa guddaa itti kafallee lafeen Oromoo hedduun itti cabdee barataan Oromoo qaama itti dhabee uummanni Oromoo kun itti du'ee kun biyyaa itti ba'ee jireenyi itti diigamee waan hanganaa kana argutti baga gammaddanii baga waliin gammadne jechuu barbaada. Kan itti aanuuf ammootu namoota marsaa hawaasaa kanarra jiranii wanta an dhaamu barbaadu yeroon ammaa kun yeroo tokkummaadhaan waliigalteedhaan qabsoo amma jirtu kana itti injifannoo amma argamte kana itti kunuunfannu malee yeroo qaama tokko janyee qaama tokko itti sarbinuu miti. Hanguma fedhallee namni ni dogongora yookaan hin dogongoru jechuu miti. Yoo ta'es duula hamaa walirratti banuu irra duula sasalphaa yookaan akka gorsaatti wal gorsuu wayya jechuun barbaada. Kan biraa ammootu duula diinaan irratti banamee keessaayyuu waa'ee bulchiinsa magaalaa Finfinneetii wal qabantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii wal qabatee waa'ee magaalaa Finfinneetii wal qabatee irratti baname tokkummaan fuuldura dhaabbannee keessaayyuu namoonni afaan waliigala Itoophiyaa kana danda'an kallattii danda'aniin waan qabsoo Oromoo utubuu danda'an akka hojjetan jechuun barbaada kana. Hordoftoota keenyaa gaaffii deebii dargaggoo Siraaj Umar waliin goone kanumaan goolabna. Siraaj yaamicha keenya awwaattee istiidiyoo keenyatti argamtee gaaffii deebii kana nu wajji godhuu keetiif hedduu ulfaadhu galatoomii wayyoomis jenna. Hayyee sinis galatooma ulfaadha. Hayyee hordoftoota keenyaa sagantaan keenya guyyaarraa kanumaan goolabama. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.